Harkaan ofitti buteen bitaacha'ee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii kiyya bira taa'een ergan baradhee xumuree booda qabxiin maatirikillee naaf dhufee haa ta'uutii garuu maatii kiyyaaf dabarsuun qaba, obboloota kiyya barnoota irra jiran gargaaruun qaba, anis yoo baradhee maatiin koo daran rakkachuu danda'u jedheen maatii kiyyaan gara yuunivarsiitiitti imala jedheen maallaqa isaan gara yuunivarsiitii akkanitti imaluuf naaf kennaniin paaspoortii baafadheen hiriyaa kiyya tokko naannawaa magaalaa Finfinnee jiraattutti dhiyaadheen viizaa ergadheen baatii 2 ergan bira ture booda viizaan kiyyaa naaf deebi'ee gara biyya hambaa Beeruutitti imala koon taasise. Haa ta'uutii garuu deemeen baatii 6 hojjenne dargaggeessuma magaala keenyatti dhalatee guddate. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti magaalaa Adaamaa jiraatu barsiisaa haayiskuulii akka ta'etti ani yeroon biyya jiru kanan beeku tokko waliin wal barree wal baruu eenyummaa otoo hin taane wal baruu daandii jaalalaati. Yeroo inni kutaa 12ffaa xumuree magaala keenya gadhiisee deemu ani barattuu kutaa 7ti. Haa ta'uutii garuu akka amana amantaa keenyaatti adda dureedhaan tajaajila garaagaraa irratti hirmaachaa waan na tureef akkuma magaala keenyaatti iyyuu namni isan beekne tokkoyyuu hin jiru. Maqaan isaa beekamaa, amala isaatiin immoo baay'ees jaallatamaadha. Sagaleen isaallee yeroo tajaajilu baay'ee waan namatti toluuf addatti ni beekama. Beeksisni garaagaraa magaala keessa ni jira yoo ta'e ijoollummaadhaa kaasee hojii kana dalagaa guddate. Kanaan qabxii yuunivarsiitii argatee yuunivarsiitii seenee baratee eebbifamee mana barumsaa dhuunfaa haayiskuulii irratti qacaramee hojjechuu akka eegale yeroon kutaa 11ffaa baradhu dhagaheen jira. Ganna yookiin immoo yeroo ayyaanaa gara magaala keenyaa ni dhufa. Ayyaana dhataanaan mana amantaatti otoo san argiin ganna dhataanaan immoo hiriyoota isaa waliin daandii mana keenyaarraa yeroo deddeebi'u otoo isan argiin ooleen buleen hin beeku. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko namni kun jaalallee kiyya hinnaaf ta'a jedheen yeroon itti yaade gonkumaayyuu hin jiru. Karaa isaa garuu dubbiin akkanan ture. Ati qalbii kiyya keessa kan seente yeroo ati kutaa 6 baratu. Siin nan jaalladha, hiriyoota kee immoo baay'een jibbaa. Hedduun isaanii akka magaala keenyaatti kashlabbootadha. Haa ta'uutii garuu ati kana keessa akka hin jirre sirriitti qulqulleeffadheen nan beeka. Yeroos siin baay'ees jaalladhus haa ta'uutii garuu akka amana amantaatti hoggansarra namoota hedduudhaaf immoo fakkeenya ta'een jiraachaa waanan tureef tarii gaaffii majaalalaallee yoon siif dhiyeesse hiriyoonni kee dubbii kana daddabalanii baay'isanii waan odeessaniif maqaa kiyyaafis maqaa mana amantaa kiyyaafis gaariin ta'u. Kanaaf yoo danda'ame yeroo ati hiriyoota kanarraa adda baatu, yoo danda'amuu baate immoo yoo ati yuunivarsiitii seentu gaaffii kana siif hin dhiyeessa jedheen kutaa 11ffaa yeroon baradhu murteessee. Eega sanaa barnootuma koo irratti xiyyeeffadheen barachaan ture. Ati guutummaatti akka kan koo taate garuu keessi koo parsantii 100 ol amanee natti himaa. Cubbuudhas ani waa'ee kee nama tokkoyyuu hin gaafadhu. Waa'een kees utaalee dhufee gurra koo keessa seenee qalbii kiyya yerootti na tuqes hin qabu. Dubartoota magaala keenya keessaas ati maqaa gaariidhaan ijoollee dhiiraa biratti beekamtaa. Ijoolleen dhiiraas si sodaatu jedhee nattaasa'e. Wanti inni dubbate guutuutti anaaf sirrii ta'uu baatus haa ta'uutii garuu ijoollee dhiiraaf fuulan kennu. Gaaffii jaalalaa xalayaadhaanis qaamaanis hiriyaadhaanis yoo na gaafatan eenyuufiyyuu deebiin kennu. Hanga hiriyoota kootiin manallee natti cufanii na gudeeduuf yaalii godhaniti narra geessisaniiru. Haa ta'uutii garuu rabbi na gargaaree albeetti baafadheen mana ofii harkaan cufee na kadhatee akka inni banu taasiseen jalaa baheera. Dubartiidhaatii maqaas hin dhabu. Qorumsa garaagaraatu jireenya koorra darbee. Haa ta'uutii garuu takkaafuu rabbi hafuura kanaaf dabarsee nan kennine. Kanaan walitti haasa'uu jalqabnee baatii 2 booddee anis isaaf eeyyamamtu akka ta'e itti himee biyya hambaa deemee
argameen naannoo baatii 4tti jechuudha. Sanaan baatii 2 jaalala gaarii bilbilaan erga waliin dabarsinee booda biyya hambaa jiraachuu dhaabeetii koottu gaa'ela dhaabbannee waliin jiraannaa jedhe na gaafate. Anis maal jechuudha maatii kiyya gargaaruufin biyyaan bahe malee gaa'elaaf miti yeroon jedhuuni maallaqaati maatii keettiin gargaartu ani siifin kennaa gaa'ela dhaabbannee akka barbaadduti kan biyya alaan jirtuun olitti gargaaruu dandeessaa. Ani yeroo ammaa kanatti hojii barsiisummaa dhaabeen onlaayiniidhaan koorsii baatii 6 qofaa baradheen hojiillee gamuma onlaayiniitiin argadheen akka biyya keenyaatti maallaqa guddaa argadheen hojjechaan jira. Koottu jedhee guyyaadhaan torbeedhaan baatiidhaan maallaqa hagamii hojjechaa akka jiru natti argisiise. Kanan biyyaa ba'ee maallaqa argachuuf mitiree jaarsa gara maatii kiyyaatti ergadhu nan dhufan jedheeni. Yeroosuma gara maatii kootti waraqaa ergee anis baatii 6 yeroon guutu biyyaan baadhiiseen isa biran dhufe tarii maatiin kiyyallee yoo didani jedheen waan biraa keessa otoon seeniin mana amantaa wal fudhannee deemnee waadaa kakuu luboota waliin taasisnee gara manaatti deebinee sirni gaa'elaa maatiin kiyya beekan otoo raawwatiin waliin jiraachuu eegallee. Maatii kiyyaanis fedhii kiyyadha yeroon jedhuuni tole biyya hambaa jiraachuu keerra nuuf deebitee asuma nagaa kee nuuf taate wayya jechuun maatiin kiyyas fudhatanii cidhi gaariis haala bareedaan nuuf qophaa'ee maatiin isaas maatiin kiyyas nuuf gammadanii magaaluma tokko waan na taaneef fira nuuf ta'anii nuti wal fudhannee magaalaa Adaamaa keessa jiraachuu jalqabne. Mana gaariis nuuf kireeffatee jireenya gaarii na jiraachisuu eegalee. Barnoota kees xumuruu qabda barri waan fiddu hin beekamu jechuun maallaqaan akkam baradhus yeroo barnoonni banamu na eegalsiise. Ofiillee barnootatti cimaa waan na tureef anaanis akkam barnoota kiyyatti cimuuf halkaniif guyyaa na qayyabachiisu eegalee. Fedhii barachuu qabxii gaarii argachuu qabaadhus haa ta'uutii garuu salphaatii naaf milkaa'uu hin dandeenye. Kanaan waggaa 2 waliin dabarsine. Yeroo waggaa 2 keessattis maatiin hunduu daa'ima godhadhaa jedhanii nu rakkisu eegalanii. Anaaf inni kan walii galleerru barnoota kiyya xumureen daa'ima akkan godhadhudha. Haa ta'uutii garuu anumaaf isa duwwaatu mana guddaa keessa waan jiraatuuf jireenyumtuu harka nu jechuu jalqabe. Tarii ammatti daa'ima godhachuu dhiisuun keenyi harka keenyaan borimmoo na gaabbisiisa laataa'e jedheen qorichan waggaa 3f daa'ima akkan deenyeef hin kaawwadhe. Of keessaa baaseen walii gallee daa'ima godhanne. Abbaan manaan kiyya ni hojjeta halkaniif guyyaa kompiitararra oola malee maal akka hojjetu meeqa akka argatu waan hin beeku hin qabu. Ulfaa'een yaala oppileeshiniitiin daa'ima kiyya argadheen guyyaa 3 hospitaala keessa tureen gara mana kootti yeroon deebi'u abbaan manaan kiyya mana nuti keessa jiraachaa turrerraa kabiraa keessa na galchee. Mana ammayyaawaa baay'ee bareedaadha. Anis yoomittuu kireeffatee meeshaan mootti guuttee jedhee yeroon gaafadhu lakkii nan kireesse miti bitanneetudha manni kuni har'aa kaasee kan keenya ijoollee keenya as keessatti guddifannaa. Yeroo ati ulfa baatii 8 turten bitee meeshaa haaraas biteen guuteen gaafa ati deessee manatti deebitu sarpiraayiz sin godha jedhee kaa'ee jedhe natti hime. Anis maatiin koos maatiin saas mana bitachuu keenyatti baay'ee gammannee. Ani mana ni bitaa miti ruubii maallaqa haga kanaa ni qaba jedheen yaadeen beeku. Sababiinsaa immoo yeroo yerootti maatiin kiyyallee dhukkubsatanii maallaqa hanga 100,000tti baasaa waan na turreef tarii hojiin jalaa gadi bu'ee maallaqa mana yaalaatti ba'uun na jibbayyuu na sayyuu laataa kan jedhu shakkii of keessaan qaba. Haa ta'uutii garuu hojiinsaa guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa fi deemaa jira. Kanaan gammadeen daa'ima kiyya kan naaf qabdu namallee naaf barbaadee mana naa kaa'ee baatii 1 qofa erga wal'aanamee booda barnoota kiyyatti deebi'een barachaa abbaa manaa koo waliin jiraachuun eegalee. Kanaan utuun jiruu daree barnootaa barannu keessatti hiriyaan qabun ture. Namni biyya keenyaa ni beeku naannoo kiyya kan jiraatu waan hin jirreef
nama tokkotti siiquun qaba jedheen dubartii daree kiyya baratu isheenis ulfa guutuu taateen ofii otoo isheen barbaadiin fuula otoo natti gortuu itti siquun eegalee guyyaa 4 guyyaa 5 wal barree eenyu jedha maqaa kee jettee akka haaraatti na gaafattee na aarsiteetti. Dhumarratti nagaadhaan akkan da'ee fi abbaan manaan koos mana akkanaa bitee yeroon itti himu natti siquu jalqabde. Kanaan anis naman waliin haasa'u daree barnootaa deemee waliin hin deebi'u argadheen turtii booddee immoo mana koos barsiiseen abbaa manaa koo waliin wal baranii isheen illee dabareen ishee gahee rabbi nagaadhaan ishee hiikee mana ishee deemnee gaafannee baatiiwwan murtaa'anii keessatti maatii waliif taane. Isheen heerumtee abbaa manaa godhatus haa ta'uutii garuu abbaan manaa ishee konkolaachisaa waan ta'eef mana maatii isheetii akka baatu hin barbaadu. Mooraama maatii ishee keessatti kutaa tokko qabatee keessa jiraatti. Daa'ima ishees achuma keessatti guddifatti. Kanaan otoo jirtuu hojiin konkolaachisummaa kuni rakkisaadhaati. Abbaan manaa ishee ganama nagaama bahee konkolaataan konkolaachisu konkolaataa biraa waliin walitti bu'ee lubbuu imaltootaa oolchuuf jecha marii konkolaataa gara tabbaatti qabee fuulleen konkolaataa caccabe akka jirutti gara isaatti faffaca'uun lubbuun isaa otoo hin miidhamiin miilli isaallee eeyyama waaqayyoon nagaa bahee hospitaala seenee. Balaa akkanaarraa lubbuun ooluun baay'ee ulfaataadha. Kanaan abbaan konkolaataa inni konkolaachisu akka inni ittiin of yaaluuf qarshii 10,000 qofa kenneefi inumaa konkolaataa kiyya balleesse jechuun hiriyoota isaatti illee isa komatee dubartiin kun abbaa manaa ishee waliin maallaqatiin isa yaaltu ni rakkati. Amma maatii taanee walitti deddeemu jalqabneerra mitiire. Abbaan manaan kiyya argee anis rakkoo isaan keessa jiran itti meen maalli kuni waan ulfaatu daayiree jedhee baasii gaafatamu hunda tokko otoo nafiin qarshii 72,000 irraa kanfalee qaba waan na ta'eef gargaaruu isaati anis baay'ee natti tole. Haa ta'uutii garuu ani gargaarsa abbaan manaan koo isaaniif godhe akka gaariitti ilaaleen abbaa manaa koodhaan yeroo inni boqotu deemimee hospitaala dhaqii gaafadhu maalirra ga'ee wayyee fi laataa jedheen isa rakkisaa. Innis hojii isaa akkuma fixateen isaan bira deemaa. Haa ta'uutii garuu wanti kuni booddeerra waan hin taane natti qabatee dhufe. Hiriyaan kiyya edaa jireenya kooti baay'ee naafti. Yaadaa fi ilaalcha abbaa manaa kiyya dubbii arraba isheetiin jijjiiruu jalqabde. Ani mucaa baadiyyaa waan nan ta'eef tarii akka nama magaalaati waan hedduu akka dubartiiti beekuu dhiisuu nan danda'a. Namni keenyi maallaqa yoo argu lubbuu isaayyuu ni jijjiira mitiire. Abbaan manaan koo bahee galu waan jirutis waan hin jirretis na komachuu jalqabe. Maallaqni illee sammuu namaa jijjiira mitiire. Ani bar yoon barbaade akkana gochuu akkana ta'uu dubbii isarraan eegamne fidee natti facaasu eegalee. Maddiitti immoo hiriyaa kiyyaan atakkashee akkana miti atakkashee kanan gootu isheen bar akkanadha jechuun jecha afaan isaatiin natti dubbachuu eegalee. Booddee irratti hiriyaa koorraa adda ba'uuf jecha barnoota koon addaan kutee. Kana hunda qalbii isaa keessa naqaa kan jiru isheedha jedheen isaanillee lamuu lammataa mana isaaniis akka deemtu deemtees akka gargaartu hin barbaadu wanta nurraa barbaachisu hunda goonee jirraa jedheen itti haasa'ee. Anaan yeroof tole naan jedhee. Haa ta'uutii garuu manaa bahuu waan eegaleef dhugaatiis naaf eegalee. Sababa godhatee tokko lama dhugeen dhufa naan jedha. Gaafa dhugeen dhufa jedhee manaa bahu galgala fuula isaa galagalchee narraa ciisa. Maal taate maal rakkate maalan sitti hir'ise jedhee yeroon gaafadhu foolii qabdaa ka'e qaama kee dhiqadhu naan jedha. Ammuma dhiqadheen dhufeen sibira ciise miti yeroon jedhu ammayyuu fooliin kee sirraan dhiisne yookiin mana guddaa keessa rafa jedhee ana biraa ka'ee saalonii keessa ciisa. Ani mana isheerraa citus hiriyaan kiyya garuu mana kiyyarraa citu. Namni namatti naafuu waanuma hunda ofiiti inaafa mitiire. Uffannaa kiyya irrattillee inaafaa turte. Uffannaawwan kiyya hedduu isaanii kan naaf bite abbaa manaa koodha. Uffannaawwan ani bitadhe ofiifis bitattee yeroo yerooti uffata garaagaraa uffatee na bira dhufuu eegalte. Anis abbaa manaa kiyyatu uffannaawwan kana waan na biteef
shakkuun hin eegalee. Dur yeroo dhuftu yeroo na argitu abbaan kiyya kana rakkate haati koo kana taate abbaan manaan koo akkana ta'e daa'ima kiyyaaf kana gochuun dadhabe jettee natti haasoftee kanan abbaa manaa kiyyaan maallaqa harkaa fuudheen kennuu fi amma garuu kana biteen kuni ta'uu dinnaan kana jijjiireen haadha kiyyaaf kana godheen abbaa manaa kiyyaaf kana godheen maallaqa akkasii immoo argadheen kanan godha jedhee yaadeen dhiiseen kana godha jetee waan haaraa jireenya ishee keessatti akka mul'ateeru. Madda maallaqa sanaa otoo natti himiin natti haasa'uu eegaltee shakkiin koo dabalaama dhufe. Maallaqa haga kanaa kennus argachuus kan dandeessu tarii karaa biraa abbaa manaa kiyyati yoo siqte qofaadha. Jireenya ishee, jireenya maatii ishee, jireenya abbaa manaa ishee nan beeka. Yoo guddate abbaan manaa ishee baatiidhaan qarshii 30 fida. Haa ta'uutii garuu han isheen natti dubbatu torbeetti qarshii 50 ol akka fixaa jirtudha. Meeshaawwan mana maatii ishee keessaa hundumaa jirti. Anis guyyaa tokko wanti kun mataa na dhukkubsee jennaan abbaa manaa ishee gara mana kootti waameen haati manaan kee eessaa fidee jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis ani hin beeku hojii seelsii gurgurtaa hojjechaan jira naan jetii. Manaa baatee yeroo isheen hojjetus argee hin beeku. Yoo baates sa'aatii muraasa qofaaf gadi baateeti deebitii. Anillee hojii kana nan hojjedha jedheen kadhachaan hin jiraa jedheen attaasa'ee. Ammas wanti ifa ta'e maddi galii maallaqaa karaa isaa kan taane waan nu hubadheef shakkiin koo numa guddate. Abbaan manaan kiyyas natti jabaachaa amala isaa duraarraa jijjiiramaa hanga otoo adda baaneeyyuu adda ba'uun keenya isarratti dhiibbaa akka hin qabne wanta hin qabu hirattee miti guutummaa isaatti osoo fudhatee baatii tokko keessatti hojjedheen deebisa jechuun natti fokkoruu humna isaa natti argisiisuu eegalee wanta hin godhu hin dhabee. Riyaan kiyya harkaan ofitti hin bute jechuma abbaan manaan koo dubbatee ittiin na komatuun deebistee na komatii. Ati bar isaaf akkana miti kanan gootu maal jetee waan hin taane waan baay'ee natti haasofti. Wantoonni kunniin miidiyaa irratti kanadha jedheen dubbachuun barbaadu. Haa ta'uutii garuu safuun oliidha. Anis shakkiin kiyya waan guddateef abbaa manaa kiyyaatiin yeroonni dhugaatiin dhuga jedhee manaa ba'u hordofuun hin eegalee. Naannoo torbee lamaa hordofeen haala hordoffii kiyyatu sirrii miti ta'e hin beeku. Homaa tokkoyyuu irraa argachuu hin dandeenye. Garuu wanti nani har'a beeku akka inni nan barbaanne narraa galagalee ciisu na jibudha. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan wantan godhu natti himaa. Kaleessa namni warqee jedhamu warqee ta'ee jireenya warqii na jiraachisuu eegalee har'a eenyummaan isaa guutummaa guutuuti jijjiirameera. Inumaa sodaa waaqaa guddaa kaleessa kan qabu ture dubbiin arrabasaa jijjiiramee dhuguma waaqayyo ni jiraayii jedhee hanga falmuti ana biratti gahee. Kana maal akkan godhutu bitaanatti galee irraa adda bahuuf abbaa daa'ima kooti waliin turuuf immoo gaa'elli akkanaa gaa'elan jedhamu. Mee yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan magaalaa Adaamaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada isheen barbaaddu tarii jireenya ishee sororessuu daandii sirrii qabsiisuu ni danda'a jettanii yaaddan otoon qusatiin komentii jalatti qoodaa fi jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan oolmaa gaarii.